Lina na raikhi durang tawa umati dawa amata kani ga dawa ni sina kana te lina kani lina ajesi lina akisini bini takhana jette nama atwajinya tolle bire da ke dini isme makana ma abara bani ba makana bani bukari umati ya da ndon budu fe yeni umati ya gode wanu birase ti gode hono jeni time kala samana sanyate ifajje sai na raikhin sinje dubbi dilata na dagiya ni sound do sirani ku fayo magahiyan akan barbar balas lina biro terkamta dute jechura ana ifajjes ati summi sanyona kanite mal ka fayo amata kana arke jiraye na rawo ega amata kasi arke jirate amata ka gutu na jesu da garan ke sidi denjirate ana amma ifajjesa umante sa wadar ka to arka tunakan ni fayo da wasan kalas خلاص إننا ندوي نعطي دوتنا رايح درانا لا أنا إيجات نعطي ندو نرايحين جبرا ما نام بتاخيان ناجبيسي أنا مش عارفة تسينجا بس أمان سي بدأ دايما هيديس ديمي خلاص أمان تسميني بنا يفجسه كل شيء سادة وأنا كن خاكا سينجا مدرجة دوتي سادة كبسي ما تيجي نبتة أماتي هذا سين نبتة بريتي أنا كمين دايزي أنا ما أبي خلاص إسي قدامي سايزي خيساوان كفتة أما نراس أنا أبيتي أماتي أركض وناخذ ندوا أنا ما عندنا بريس جدورة كديتي جرا أماتي يا دبوندندو سير دبوندندو بريتي يا تجارة كونكب أماتي يا دل خانون تو قدامي بيوان أماتي جدتي هينغو تجيتي بي أشي سنين لالي ركوب بيجتنا تناس ركوب بكاركتنا كانتي أماتي وادانا نيتي دل خانة دل أنا كتفاية وقدامي ساتو كوخي سندل اللي برابان نتوكو مالي أكادو مالي إن بربان نكن نخادوا دوتي أنا دوبا أماتي يا تو خانة سيفين مالي أن namni obboleetti hojii abbaan keenya tokko dhiisiti halagaa biyya namaa kana baratee akka ummaan isii hojjetee wallaala biyyatti namaa khalaas namni biyya namaa turee fi namni kun tokko miti jarri akka fedhi khalaas an amma usootii fi jeesuudhaan miti ani harki kanaa dadhabeetiin jira mataan na dhukkuba an rakkoo wala gaba duraanuu mataa kee kanarraa khiyaalii naatiin jettee meeqaa saddoosee taa'u jira akka خلاص garuu dila namni duutu kana mucaa kanaatu ibbooda na deebise naaniti yetana namni namni isa arke naaniti arke tanaif booda na deebise dhiis ilmoo isii tanallee himni galee akkaan silaachi dhaqeen silaan ilmooti arkuu baadhee ilmaan kiyya lameen fidee dhufe arraan tanaan asitti waa takka si godhuuf hin deemu takka wallaahi si jeesu yookiin ajjeesuu jeetiin murteeffadhee waa lama deeme garuu akkati shirana yaaddetti anis shira sitti yaadu abshirumaatiin Matiyan da kudedi na Umati miti rakkoon qabu wanni kun hundi ni dabarte. Ammaas umaatii miti fagoon jirtu osoon simmiidhin baga rabbiin daa'ima keenya agarsiisee osoon karaarraa sitti hin beeyin daa'ima keenya agarsiisee hamtuu tana oolche baga dhalate daa'imnummaan kunuu baga mul'ate. Umaatii miti abshir garuu an kana hunda na goote jeetis iyyaanne wanni kun humaa rakkoon qabu baga na goote garuu takkittiin ati naa himuu qabu. Hamza akkamitti akka Yusuf miidhe faayootu na fidee akkana faayoo wajji walii gallee naan jedhe akkamirratti Hamzaan dhufuu danda'e Yusuf miidhuu danda'e. Hamza wal baranne karaa feesbuukaatti wal baranne ati eenyu jennaan obboleessa kiyya si qixaatuu si harki ati maalii naan jennaan akkanaa obboleettii tiyyaa ummaan tiyya maal godhi naan jetti tiyya waa wanta itti hime anis akkasii bakka Yusuf jiru nan agarsiisee naan jedhee sin garsiisaan jeeni. Achini ummaan bakka Yusuf jiru garsiise. Isallee anaatu bakka inni jiru bakka waa hunda naa itti himee jettee fuudhee waa hunda himee fi innis akka ummaan isaa warri isaanii akkaataa itti jiru waa Yusuf hunda guutuu naatti hime. Anis sayyidii itti himee jettee fidi Hamza. Ummaa rakkoon qabu kun hundi ni dabra garuu Hamzaanis ammaan tan obboleessa isaa akka waa hunda walitti madaqaan viidiyoo irratti argatti waan kana hunda Arkun kiyya garuu hedduu takka nadda kiyya kana arguu kiyyatti hedduun gammadee maaliif jennaan namni tokko kan gammadee jiraatu hin jiru jechuudha. Guyyaa takka yoo gammadee guyyaa takka ni gaddaa guyyaa tokko yoo gaddee guyyaa tokko ni gammadaa. Rakkoo fi balloonis wal bira jirti namni rakkannees hin jiru. Umaa rakkoon qabu sababa sanirraa kan ka'e jechuudha. Heeriyaanis hidhamtee kun harka diinaa jirti jechuudha. Inshaallah isiinis ni baati.
Atilleen Hamzaa fiddee jechuun biyyarraa kunnoo akka isaan wal cinqan gootee Ati tayyoo fa'aa birraa dhiiftu khalaas ganaa. Akka inni sababa kiyya dila kana rakkamee dila kana miidhamuu ture. Sababa kiyya dhiigni dilli san irraa dhangala'ee. Akkan Isaanis obboleeyyan khalaas yaa. Obboleeyyan taatus maqaa natti fuudhe. Akkana sababa kiyyaaf miidhamu jiru maqaa natti fuudhe. Namni akka duraan obboleessa isaa miidhu jirutti hin beeku. Namni obboleessa isaatti beeku hin jiru. Garuu maqaan na bade kana keessatti liinaa jecha miidhame naan jaan anaaf jecha miidhame dhugaa kiyyaaf jee daa'ima kiyyaa rakkatee rabbiin biyyaa fi obboleeyyan rabbiin godhee anaaf jecha miidhamuu ture anaaf jecha roorroo meeqa dabarsee siifi abdallaalleen dhiiga isaa dhangalaastanii isa qixaatu ture garuu ati osoo najjeeste gaafaan dhalee ulmaa jiru kalapheet jedhanarra na dirti arrallee godaannisa san gizeen argu hedduu takka na dhaga'amti maqaa obbolummaa kanaan nu jidduu jira malee umaa rakkoon qabu wanni kun hundi waan nama gaddisiisaati saniifu umaa rakkoon qabu. Ammaan taniin boo'inaan ammaan tanaa waa hunda sitti meetii jira khalaas amma ummaan tiyya addunyaa tanarra akkana jiraadhu nan feetu jibi gadi tana waan baradheef amma waan isi dawaa nama ajjeesullee na kannitee jirti dawaa isi yoo baasee ajjeesinaan jirti. Najjeesi anaaf ilmaan kiyyaan kana hunda dhagee jiraachuun barbaadu. Anaa dhugee dawaa san akka inni harka kiyyatti anaa summii san nyaata keessatti illee taatu godhatee ilmaan kiyyaa hojjetu. Anaa godhatee gaamchaa kiyya naa eegaltu jetti. La ati duraanuu takkaa gadditee jiraachuu hin turre. Gammachuu malee gadda takka argitee hin beektu. Gammachuu keessa waan turte atumaan gammadii jiraadhu. Akkumaan addunyaarra diliin nabbaate addunyaarra gaddee jiraadhe. Maatii akkasuma goose malee waan jaaladhee tiliina. Rakkoota nu hunda dabarsetti jalatti illee rabbiin kiyya naa qixaatu anaa gaafatu rabbii jeefaa yoo dawaa san akka inni anaa lubbuuti jeef gabaabsa. Khalaas ammaan kana dhiisummaan kiyya moonoo ilmaan kiyyallee dhiiseen du'an. Ilmaan kiyyaa hojii bakka takka nyaannee eega lubbuun isaan keessaa baate boodaan summii san ifi godhee anaa ifacheessa faayee wadaraa rabbi sodaadhuun akka inni rakkoo dilata dhagee xiyyaatu qaddila kana narra yaadaan jaaladheetii miti wanta sitti kana hunda dhagee jiraachuu hin danda'u khalaas. Antanaafi waa hunda sitti mudiidha khalaas dhiisii waa hunda dabarsitee khalaas rakkoo bal'oo hunda keessa qottee khalaas dhiisii amma wanta sitti meetii. Akkamittiin jiraadha sababa kiyyaan miskiinni meeqa rakkatee namni meeqa hiraaramee qabbanaa fi oowwa keessa aduu fi rooba keessa. Kana dhiisiree. Suleymanis haa ta'u sababa kiyyaan dhabame. Yusuf haa ta'u sababa kiyyaan miidhamee dhiigni isaa irraa dhangala'uu ture ayyee. Obboleettiin isaatiif maqaa kiyyaaf jettee kunoo harka diimaa. Khalaas dawaan akka inni baay'oo. Amma narraa kiyyaanii namuchaa kiyyaas amaana. Rakama abbaa isaatis sittiin kannaa waan inni bakka abbaan isaa jiru hundi sittiin himaa. Dawaan ummaan tiyyan akka hallitee hasiin fi najjisetti sanis sittiin kannaa ifiifin nyaaddee dhuga narraa eegammaan tannaadha. Kun ta'uun qabu narraa eegamaa danda'anii jiraadhu narraa sirraa inni fayidaa si jajjare. Ani ilmooteeti wajjin an kana dhaga'uu hin danda'u faayoo. Ilmooteetis akkuma duraan ilmooti ijaaraatti akkuma duraan jiraachisuu turtetti siifi ilmoomteetillee takka rabbatanii amma osoon ani hin duune ummaan tiifannaa jirtu mucaa kiyyaamaanaa na jabeessinaa galchi. Annaa ifajjeesee du'a ati jiraadhu jireenya kee akkuma duraan jiraachuu jirtutti. Yoo nan gee jan abbaan isaa tuni falamne mucaa kiyya harka abbaa isaa tuni beekaa. Halaasummaati. Narraa eegamti ummaan kiyya osoon ani hin duune fi bunaachi. Ilmaan kiyya kana hojii godhati roorroo meeqa lafa. Narraa Anaa kan ni dawaa san yoo naa kan ni maal qaba? narraa eegamti birmaan daqiiqaa ammaa tana keessa na ajjeesuu dandeessi fiidoo keessa laatte. Anaaf ilmaan kiyyaaf galaafata faayoo. Khalaas naa kan ni dawaa. Waa hunda kana dhaguun barbaadu. Khalaas sidaa sirraa ni hiiku jee jiraadhu kanumatti namni biraa dhufee sirraa hiiku an dawaa bitadheeti. Anis Ifajjeessa khalaas. Khalaas waa hunda natti minni na kaaniin beekana dhiisi narraa Rakkoo dila tana natti hin ta'e akkamittiin jiraadha? Narraa eegamti ummaan tiyyaa ummaan tan akka qoltoofadhee an taa'u gooti waan dila kanaaf ta'etti. Narraa eegamti bar. Mucaa kiyya akkuma buute tamaanaa na jabeessu uffatee si garsiiftee miti yoo. Garuu haati namaa haadhuma namaati osoo irra haadha tiyya taate dila kana hunda akkana nan boochistu turte dila kana hunda akkanatti rakkoo tiyyan agartu turte haati ormaa haatuma ormaati
Haati teetis haadhuma teeti garuu haadhati yoo soo taate har'a dila kana shira waa sitti yaaddu dila kana waa garaa sitti hin jabaattu. Kalas narraa eegiin jabari. Ummaa teetis wooma garaa jabeessee jira rakkoon akkan qabu. Lina narraa eegiin duuna hin qaba. Ummaati dawaa amma takkani gaa dawaan isin akkana ta'e lina kanni lina ajjeesii lina akka isin hin beekne itti kannina jette nama ati wajjin nyaatullee bira dhaqeetini dhiisnee maqaa nama abaara baanii maqaa namaa hin buukaale ummaati yaada hundaan godhu feetu. Jeeni ummaati yaa godhee waan biraas itti godhee kun jeeni itti hime kalas amma na sanyaatee ifajjeessa narraa eegiin siinjee dubbii dila tana dhageenis ta'uu danda'u. Narraa eegiin. Sirraanii kufaayoo. Maqaa hiyyaan akka ifajjeessu barbaadu kalas liinaa biratti argamtee duutee jechuurra anaa ifajjeessa ati summii san yoon akka nite maal qaba faayoo. Amata akkana arga jira narraa oolu. Egaa amata akkasii akka jiraate amata takka guutuun ajjeesuudhaaf garaan keessi didee jiraate ana amma ifajjeessaa ummaan teessa waan harkattuun akka inni faayoo dawaa san kalas. Kalas egaa nan du'e nyaattee duuta narraa isa duraanas. Laa ana egaati nyaaddeen duu. Narraa eegiin jibira mana mucaa kiyyaan naa jibeessi. An mucaa keetis siin jabeessu ammaan sii fide daa'ima keetis deemee kalas ni na ummati yaattu waan kana godhi naan jemale jaaladheeti biti narraa eegi kalasan keetiin dawaa san nyaadde natti iyyaan oole. Wayaana. Kalas injireenya humna bareedee jiraachuu danda'u. Sitti dilla tana sitti meeqise iyyatu atummaanoo. Alhamdulillah kan hin dhagee jechuu deemte narraa eegi kalas na kubba iyyaan ooliin mataa na dhukkubee kattu. Kalas ilmaan kiyyaa fedha addunyaa eeggachiisuu qaba. Dawaan attamii mana jiru ni beekaa mana keetti karaa ni beekaa dandeebe. Narraa eegi dawaan hedduu danda'an hin beeku narraa eegi. Akkana nama godhee afaan nama jallu so'amee gaa ummaan tigira kan biyya harkaa qaba. Narraa eegi yaalina. Kalas na dhiisifaayo. Na kubba iyyaan ooliin narraa eegi kalas ni deemaa iyyee mataa na dhukkubee fuulduraan ni ijaan hin danda'u narraa Kalas eegi. mana kana jiraachuun barbaadan addunyaa kanarra jiraachuun barbaadu. Hayyee narraa eegi jibira dandeemuu fi ofirraa deemee hin danda'u kan. Addunyaa irratti jireenya fokkotaan jiraachuu jira. Akhirattis jireenya fokkotaan jiraadha. Kalas anaa deemee summii bitatee dhufaati. Akka feete ta'e kalas. Lina na dhiisteen deemee ni daana. Kalas ani daa'ima kiyyaa wajjin. Ifiin kuchiisa kalas addunyaa kanarra wanni ni godhu takka hin jirtu kalas kana booda. Narraa eegi hayyee yaada karta waa takka hin taatu narraa eegi. Kan inni dawaa san sittiin kanneen gaafatti dhaltu sa'i. Marrimaan isin jiidhaa alabbaa seenaan jirtu maanti. Maal akkin kanni? Sikiinumaan si dureessi jijjiirama narraa eegi. Hiraar kana silaan arku maaliif natti hin kannin gadda kana silaan arku maaliif natti hin kannin? Yaa kiyya sanarraa dhiisi mataan na dhukkubee garaan na gugee gattu hinarraa eegi. Maatii yaadila kana narra yaadde. Anaa Way silaada biyya taatee irraa tana shira kan hundina irratti yaaddu. Dachii tanaas qabeenyaas. yaaliin ayyaan olin an wasi jibbeetii miti. An qabeenya maalii an dhalaadha bakka fadheen deemee nyaadhee jiraadha. Dachiin irratti mana ijaarradhu hin qabu. Waan sirraa kadhus hin qabu. Garuu dirqamummaan xiyyeedha dirqitee fi godhe malee waan biraati. Dirqamuma sanuu ta'u ajjeestaa silaan qabrii sana qixaaxamu jiraadheerra naa wayyaa bara. Amma kalaasaa narraa irraa jaaladhaadhi na ummaticha akkana na godhe malee narraa efe haadha kalaas. Na jaalatanii baay'ee dawaa sana kanna kalaas kana booda jiraachuu hin danda'e. An akkanatti haaluu daddabeessi narraa efe na guggaadhas iyyaan oliin hin dantu kalaas narraa efe. Ummati yaadda kana naan jee malee wayi jaaladheeti. Rakkooti sarkuu hin barbaadu. Rakkooti agartee maal goota darakkistee dalagaa na kuttee manaa gabboo na kuttee. Anaa miti ummati yaadda kana sirra yaadee narraa efe hin jeba. Amma ummanti yoo handi kana agartee yaali na fincaan amma madaqee fincaan hin dantu. Na dhiisi yaaboo ummati yaadda kana narra yaadee. Akka isin sinqixaanneef na dhageeffadhu akka isin sinqixaanneef jireenya keessan bareedaa jiraachuu yoo feetan dawaan an ajjeessu deemtu san nu yaasi fayin akka inni ilmaan kiyyaa fi an bakka takka dhumnaa jireenya keessan jiraadhaa kalaas waan harkachuudhaaf na ajjeessu barbaaddan san harkadhaa kalaas akka isin kalaas ummaati yaa kana na godhu jira narraa efiin dibara naa ta'uu dadhabe kanatti barraa na gabbaas hin dandoon kalaas ayyaanatti ijaan oliin na dhiisreliina. Umanti amma akkanaan gabbee deemu mana kana deemu nan godhuu ni dandeessa. Beekamna dhiisuu jirti malee. Nin beeka saniifuu dawaa san nakkanne naa kuchiisa kalaas. Kalaas narraa ishiin jibira naattu ka'ee wanni ta'a. Kalaas faayoo. Amma nintu jechaan oliin. Tollee teenya nama itti gootoo askaa qabaatu taate ijoollee itti nu godhu bakka takkaa dhumna malee anis ati guuteetti isaanis as keessatti. Ijoollee xiyya na boodarra jiraatanii akka isaan
gadda duraanutti qeenyarraa rakkoo keessa turan rakkoo sana akka harkan hin barbaadu annaaf ilmaan kiyya wajjin duunan akka inni Ijoolleen addunyaarra tartee arbummaatti yaramata godhi jettee laa amataan hin nyaattee. barbaadu. Kanaas ummaatii yaadna godhe siin jette bakka takka Kanaas kun yoo akka inni jaan maal waliin qabde dawaa anaa ifa jeesamma daa'imman kiyyaa waliin yoo akka inni ta'e dawaa Kanaas hoduu feetu walumaan duuna narraa eegiin jibara. maal goonaa waliin duuna. Amma ummaanti yaanan dhiirtu yaalii na achi diddira kana na baastee na Kanaas kubbaa akka jaamu. uumaan ta'e simmiin eebanaa ifa jeeseef kuchiisaa dawaan akka inni akkasiin gammaddee jiraattu. Ajjattuu teessan tanarra kaddasiif ummaatii jettuillee ummaatii yaan dhabatte ummaatii haadhatii siin dhabatte obboleettitii ana kamiin ta'e siin jiddu. Anuma dhabii kalaas isii gadaameessaa isii keessaa waan dhufteef. Amma narraa As anna dhabiiti ummaatii harka dhunaa kan ni dawaa. anammaan tan bari siin jiddu rakkaddeetiin jira ummaatii yaa dhabuun danda'u si dhabuun danda'u Laa bileetti yaa rakkoon qabu. ummaatii yaadila kan hunda godheemi waan ummaatii jette hin guute jeetini qarshii isaanii ilaalee rakkoo biyya tanaa tanaas rakkoon beekarkeetiin akkanatti ummaanti waadaan ana itti dila kana dalaga Ana irratti faayoo gadaameessaa tokko keessaan dalannee bara abbaan nu tokko malee akka adduu maaliif hin barbaanne akka inni haadawaa duuti an duuba ummaatii yaatu kana siin feene malee an namni obboleettii hojii abbaan keenya tokko dhiisiti alagaa biyya namaa kana baratee akka ummaan isii hojii dhaltee wallaala biyyatti namaa kalaas namni biyya namaa turee fi namni kun tokko miti jarri akka fedhi kalaas an amma usootiif ejjeesuudhaan miti ani harki kanaa dadhabeetiin jira mataan na dhukkuba an rakkoo wala gaba duraanuu mataa kee narraa yaalii naa ta'e jedhee meeqaa saddoosee taa'u jira. kalaas an waan sirraa hiikuu sin qabu faayoo akkanuma taa'e akkanuma waliin dhumna kalaas eegadumuu taate eegade waan akka nu ditte kalaas ana ala bee bitatee dhufee osoo ati kana teessuu garteemi akka namaati na ajjeesteetti ummaan ta'e haa gammaddu kalaas. Amma narraa eegiin jibar mucaa kiyya sanuu Naasii fidee dhufa daa'ima kee. ummaa isattuu nan beeku miyyoo san ummaa isa beekee. Anaa sii fidee dhufa daa'ima kee kalaas taa'i. Naan fidin Daa'ima kee sii fidee ifadhu saniifuu deemeetiin daa'ima kee sii fidan. yaalii narraa eegi hootto sinna dhiifteen deemeen dawaa siifee bakka inni jiru sitti nima yaalii naa ta'e dawaa ofirraa dhiisi hoottu. Liina na dhiifteen du'in yaalii naa ta'e hoottu ofirraa hin gabaabsini. Wayaa akka uumantaa yaa rabbii kiyya kono qottee jirti anuu takkaa fuula siin agarra sirriitti. Ummaatii ofirrittuu tanaa kana na godhi meeqa uumantaa mi'a afaan kamiin dubba dobbaleettee jeeftee naan jenni yaa rabbii.